السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليوان بجل بولتي إيدا الأدهات أن ربين إسنجه أبليوان كيا إرجاكي يا ما ولما في دبرسا يا ورا لايك يا ورا كومنتي ما في فايدة كومنتين كسني لايكين كسم ما في فايدة شير قد أولينجها يا أيها الناس يا أبليوان بجا إيدا جسن هندامتي وري برانكيو جتن بجا إيدا جسن warri diraamaa baga iida geessan warri diraamaa iidaa qopheessitan baga iida geessan warri siyaasaa baga iida geessan warri sirbaa baga iida geessan warri tiktookii irratti sirbaatanu baga iida geessan nuyiif iidaa miti kan akka kiyyaa boohaaru iidaa miti warri immoo sabaa fi warri immoo nama warra mana hidhaa jiruuf boohaa jiru gammachuun qabnu iidaa miti nuyi Ida jechuun yeroo inni dhufe ni salaanna yeroo achi kaane uffannee dibannee maatii keenya bira dhannee gammannee maatii keenya bira dhannee nyaannee dhugnee maatii keenya wal agarree fira keenya bira deemnee bashannanna yoo biyya alaa jiraanne maatii keenya dubbifnee guyyaa sana raahaadhaan oolla ture amma garuu raahaan hin jirtu obboleessa keetii mana hidhaatti du'u raahaan hin jirtu obboleettii keetii mana hidhaatti duutu raahaan hin jiru ilmaan xiqqoo mana hidhaa keessatti duutu raahaan hin jiru ayyuhan naas yaa warri piraankii gootu asirra teesse Itoophiyaa taate lammiin kee sabni kee dhiigni kee qabamee mana hidhaatti dhumaa jira daa'imni mana hidhaatti owwaan dhumaa jirti ati piraankii goota asirraa kiraanchii miila keetta kaa'u warri diraamaa YouTube guddifachuu jettee la'an abuu YouTube guddifachuu jettee diraamaa goota sabni kee mana hidhaatti dhumaa jiraati yoo biyya kee teesse diraamaa godhaa jiraattis mukatti si haadiru yaa warra siyaasaan akka qaba waa'ee siyaasaa irraa quban qabdanu sin hin beennu waa'ee siyaasaa nuti aniifatti waa'ee siyaasaa hin beennu siyaasaan ati godhaattu yeroo kanaa miti siyaasaan maal fayyada yeroo kana siyaasa godhanii lammii keenya mana hidhaa keessaa baasuudha siyaasaan yeroo qaba yeroo wajjin deema yeroo kana siyaasaa keetiin siyaasaa beektaa ijoollee mana hidhaatii baasii dhumteetti daa'imni billaahi alaykum ayyuhan naas yaa sheekota yeroon daawaa godhanu gizee kanaa miti eenyus hin jalaa dhagaha dhume namni kumni 100 dhume mana hidhaa suudii keessatti maal godhaa jirtan ayyuhan naas yaa warra miidiyaa yaa nuurol huda yaa OMN yaa miidiyaa yaa OBS yaa BBC yaa viyoolesiin Ameerikaa jirtu maal godhaa jirta gizee kana afaan beektuun hin dubbattu OMN ati afaan arabaatiin gaazexinyaa qabdan duraan meerri hamma gaazexinyaa afaan arabaatiin dabarsanuu afaan arabaatiin waan fayyadu qaba wanna fayyadu hin beektanu siin BBC'n oduu addunyaarraa funaantee facaasuu malee waa isa bamaaf callumatti halkanii guyyaa itti yaaddee ofumaa keeti hin dabarsitu hamma hidhaa manni suudii keessa ummanni galee dhumutti lammii keenya mana hidhaa suudii jiru harka kennee garaarratti sareen fuunfataan jirtu harka kennees galaan jiru mana hidha qabamees galfamaan jiru mana hidhaatti dhumaara daa'imatti agartan kana kaleessa duute mana hidhaatti ayyuhan naas yaa aboo ofiin hin beektanuu billaahi alaykum yaa warra tiktookii irraa sirbitu ati imaaraatiin jiraadhu ati kuweetiin jiraadhu ati Itoophiyaa Afrikaa jiraadhu bakka feete jiraadhu dhiiga keeti rakkoon har'a irra ga'e borsirra gaha maaf wallaalte sittimuu eeddaa rakkoon har'a irra ga'e borsirra gaha hin beektu rabbiin halkanii guyyaa addaan jijjiiru si'is rakkinatti galchee kana rakkoo keessaa baasuu jiraata haati ilmoo sii qabattee waan nyaachiftu dhabdee mana hidhaa keessa wajjin ciifti akka sareetti gatamtee nuti sabni ballaan Itoophiyaan sabni ballaan osoonni taa'u ayna miidiyaa meerre kaateen iyyitu afaan beektuun warri mootummaa argaara warri Itoophiyaa argaara mootummaa Itoophiyaatti iyyaatanii argaara inni afaan arabaatiin dubbachuun faayidaa inni qabu beektanii ayyuhal muslimoon yaa obboleeyyan maal taatan billaahi alaykum gizee kana piraankii goota gizee kana piraankii yeroo piraankiitii kun bar diraamaa jechuun bashannana jechuun uffatanii dibachuun nyaattee dhuguun yeroo qalbiin kee raahaa qabu bar piraankii kee namni si ilaalu yeroo qalbiin isaa raahaa qabu yaani raahaatti godhata shaashaarratti ilaalee
oduunati media warri media oduu isin facaaftanu yoo biyyi nagaa qabaate yoo ruuhiidhaan jiraate media keessanitti tumsee viidiyaa keessan gargaaree waan isin dabarsitan dhaggeeffata. Haati mana hin boosti obboleessiin bu'aa isin kaan mana hidhaatti dhumte ata sirraa diraamaa fi piraankiidhaan taphadhu. Sirbi TikTok irratti ol bahi sirbi. Wallahi musiibaan amma saba keenya irra gahee kun sirra gahuun ni malaate obboleessa keetii falmuu dhiifte. Yaa warra TikTok social meediyaan guddichi beekamaan TikTok amma kan addunyaa walitti qabatee jiru. TikTok irratti warri TikTok irra jirtan kun afaan Arabaatiin arrabootuun taanee falmadha. BBC fi Al Jazeera irratti sababa hidha laga Abbaay kana wanni isin dalagaa jirtan hundi warri bishaan fayyinaqaa jirtan warri bishaan Aayilaanditti naqxanii Suudaanii fi Itoophiyaa godhaa jirtan BBC miidiyaalee addunyaa hundarra jira isin quban qabdanu garuu. Kanaafuu afaan Arabaatiin himadhaa rakkoo keessa maali? Warri Itoophiyaa warri aangoonni mootummaa waan takkan isin gaafanname. Wanni nuti isin gaafanno yoo dandeettii dadhabdan yaani saba keenya kana galchitanii nu galchitanii fixu yoo dadhabdan gargaarsa hawaasa Oromoo hawaasa Itoophiyaa addunyaa jiru gargaarsa gaafadhaa waan qabnu bira dhaabbanne saba keenya ofitti fudhanna galla warra harka kennanis ta'e asirratti hubadhaa mootummaan yoo gara hedduun lolate irratti banamee jira bakka hedduu lolate irra jira mootummaa yoo dadhabe gargaarsa hagaafatu hawaasni Itoophiyaa addunyaa keessa jiru gargaarsa ni godhaaf warra Saudi Arabiyaa jiru kana ayyuhannaas yaa dubartii qullaa feddu waa'ee keerra yeroo biraa dubbanna yaa TikTok irratti kan sirbitu kan liif waraabdee teessee waliin taphattu raahaa goote wa min al ajaa'ib wallahi arraahaan arganne takka erga sabni kiyya Saudi Arabiyaa keessatti akka cannaqamuu argame takkaaraahaan arganne qabaafis of kenneen jira sababni afaan Arabaatiin asirratti bahee abbaa fedhe arrabsaaru biyya Arabaa arrabsaaru saba kiyyaa jedhe nan hidhama nan tumama of kenneen jiraan qabamuudhaaf of kenneen jira wallahi alazim of kenneen jiraan yaani gammachuun qabu bas of jibbe maallaqa dalagachuu jibbe gammachuun qabu yoo gammachuu qabaadhe bara kan namatti yoo gammachuu qabaatte bara yaa aboo daa'ima mana kee haadhatti dhiirrillee ajal daa'ima haati daa'ima qabatte kana mana dhaachiiftu kun gammachuu maali sitti dhaga'amaati asirratti miidiyaa irratti ol baasee taphattu ayyuhannaas yaa ilma namaa maal taatan billaahi alaykum maal taatan yaaddanuu xiqqoosi kaayi bakka jirtu falmadhu yaa ulamaawotaa gizee kana daawaa gootu daawaa maafi faayidaa gizee kanaa miti gizeen daawaa godhanu afaan Arabaatiin falmadhaa saba keenya nuu galchaa seenaa jiru ittimaa sababa hidhaa laga Abbaay kana hidhaa laga Abbaay yeroo biraarraa dubbadha waa hidhaa laga Abbaay waa yeroo biraan isiniif dubbadha sababni hidhaa laga Abbaay biyyatti baasii hedduutti baafne asitti sababa hidhaa laga Abbaay qabamne kanaafuu yaa warra miidiyaa yaa OMN yaa nuural huda inni shaayifukum yaa nuural huda aynakum meesa jirtan baateen dubbattu yaa nuural huda ageenya takkaa waahii saba Saudi Arabiyaa jiru takkaati poosti gooteen agarre yaa nuural huda kan si tumse ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu yaa OMN yaa BBC yaa Keelloo Miidiyaa warri Itoophiyaa silaa OBS fi warri Itoophiyaa warri mootummaa hin godhanu yaani hin dubbatanu warra gale dubbataaran jarri warri miidiyaan gizee rakkoo ijoollee Suudiitti sin gargaaraatti ijoollee Suudii miilaan doonii irraa kuftee nyaatamaa rukutamaa tumamaa karaa kanatti beelaan karaarraa hambaa namaa waan namni nyaatee irraa gate waan soree nyaatee dhiifte nyaataa dhufetu sin gargaaraa ture har'a waa biraa maal dubbattan siyaasaa sho'ayya siyaasaa dhiisi alaa jambadal amma siyaasaarraa dhiisi kaate siyaasaa yeroo kanaa miti ayyu al-ahibba siyaasaa yeroo kanaa miti obboleewwan kiyya daawaa yeroo kanaa miti ayyuhannaas kaa dubbadhaa afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis afaan Tigraayitiin afaan beettanuun saba hunda qabata Itoophiyaa warri Suudii jiran saba hunda qabata Oromoo Tigiree Amaaraa beesha waliin faalleessu kun tokko yaani Itoophiyaa jenneti miidhamne jirra kanaafu ayyuhannaas ka'aa sagalee walii ta'a iida bodii kana iida gammachuu maalii qabna nuti iida gammachuun qabu waan iidaa qubarraan qabu
والله كبران قبوان إيدا أن سوشيال ميديا رون قال جول ما أمت نرجع جول ما قبمت نرجع كان هركا كني وأنا من فرط بأيها الناس فيديو سيرت إيرة حاجة فيديو براتي والتلفزيون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته